gorsa bareedduu daawwattoota fi hordoftoota kiyyaa waa'ee yuutuubaroota yookaan qimamii madaamii obboleeyyan keenya hundi isaa akka chaayinaa labbanatan gorsa bareedduu nu fayyaddi anas isinis hin fayyaddi jedhee qabadhee isinii dhufe gara viidiyoo kiyyaatti gorsa isin barbaachistu takka yaada kiyyarra isiniif hima hayya hordoftoota keenya waliin tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتها حليمة أوروتو تشاينا لك يجلت أرقمتن الشم هركفوني بكم جرت مرتي نجاف رحمن ربي كدوم من قبل سنبر هاجرات ودعوتو تبي وردفتها يوتيوب تشاينا لك يجلت أرقمتن أسمع سبسكرايب لايك شير كومنتي كتشون دكتينا وروني درنا جيسا ترتن قالتهما قالني كيسن قدا دجا هاتو أما اللي لايك شيرين ناخد أبدا نججبيسا isinin jedha najjabsun keessan haamilee naaf jira dhawriin najjabistan osoo nan ifatin najjabisa turtan galanni keessan guddaa galatooma isinin jedha dachaa irra deebi'ee ammallee naaf jira isinin jedha warroonni haaroo taatan gara YouTube channel kiyyaa dabalamaati najjabisa walaa jabeessinuu isinin jedha hordoftoota kiyyaa egaa hordoftoota kiyyaa gama viidiyoo kiyyaatti darbaa asumaan osoo asaalee isinitti dheeressine maaliifi nu hunduun mana nama keessa jiru biizidha dalagaa harkaan qaba kanaafu yaada gabaabduu ani isin gorsa isinidhaan barbaade waa'ee yuutuubaroota yookaan yamadam qimamii obboleeyyan kiyya warri taatan anas ta'e isinis ta'e walaa jabeessinu osoo waliin fannee yuutuubii banatnee tiniin kushiinaa nama keessa yeroo jiru kanatti yuutuubii kennatti fayyadamaa dalagaa kennallee dalagataa osuma oofannu osoo waliin fanne osoo walii waanyine akka sadarkaa guddaa geenu isiniin jedha wal waanyuun katakallee faayidaa hin qabu ol guddisuun immoo bakka guddaan nama gayaa osoo waliin waanyine osoo waliin fanne egaa hordoftoota kiyyaa yeroo immoo saamatuu qabna yeroon hin teettu amma yeroo mana namaa jiru kana irra caalan kenna mana madaan keessa fayyadamna intarneeta gariin immoo maallaqa kennan baafnee bitanna maaliifi dirqama intarneeta nu barbaachisa namni biyya namaa jiru maatii ofii intarneetan dubbisaa gizee mara maallaqa guuteetiin hin bilbiluun namatti hin mijaa'u maatii ofii kullee akka barbaade dubbisuun sagalee dhaga'uun suuraa ilaaluun nutti hin tolu kanaafuu dirqama nu barbaachisa intarneeta yeroo mana namaa jiru kana keessatti akkanatti fayyadamu asumaan yuutuub kennallee oofachaa tiniin dalagaa kennallee oofataa tiniin tajaajilamnaa jechuudha. Kanaafuu yeroo biyya galle maal goona osoo as jiru itti yaaduu qabna gizema waa dalagannee mindaa harkaa qabnu kana gizema yookaan intarneeta qabnu kana yaaduu qabna numarti kennaa jechuudha. Yuutuubarri Oromoo mashallah baay'eedhaan namni banate walaakiin wal guddisuun laakiin komantii sheeriin subscribein wal guddisuun baay'ee gadi aanaadha akka uummata biraa yoo ilaallu kenna baay'ee gadi aanaadha anfi akka kiyyatti maaliif wal waanyinaa osoo wali waanyine warra osoo nama waanyine nama gargaartan rabbi sinaa gargaaru warroonni irra seentanii yookaan laaltaniitiin ifama hordoftoota kiyya qofaan naqabee jira sagalee kiyya dhiifama isiniin jedha egaa osoo waliin waanyine osoo waliin fannee maaliif wal gargaaruu qabnaa dhiiraa alaa osoo hin jenne hundi keenya kan yuutuubaroota qabnu biyya namaa keessatti gizee mara namatti tolee ta'aniitiin internet fayyadamanii yookaan akka asitti mindaa argatan kana biyya keessatti dalagaan hin jiru mindaan hin jiru haalli itti internet argatanii yuutuubii dalagan hin ulfaata maaliif anillee kana qabadhee dhufe isinillee maaliif kana jette jechuun keessan hin oolu maarree maal godhuu qabna har'a akka yaada kiyyaatitti isinillee yaada kiyya kana jalatti maal yaadni keessa kun sirriidha dhugaadha hojjetan komantii jalatti barreessaa kanaafuu gaafa biyya galan osoo maallaqa gaallee qabattee galtee dalagaa tiniin yuutuubii kee dalagaa intarneeta baatiin itti guutee tiniin tajaajilamaa yoo jettee yaadde dogongora maaliif yoo naan jette har'a mindaan mana namaa biyya namaa gizee jiru kanatti mindaan keenya jajaan addaan hin qoraarratu mindaa jajaan qabna intarneeta bitachuu dandeenya walaakiin biyyoo galan maallaqni akka asii amma ja'a mindaan nama dhufee argamu kana miti biyyatti dalagaa hoggaan booda hoggaa lamaan booda maallaqni nama harkaa dhumata kanaafuu
osoo as jirru YouTube channel keenya walii guddifnee YouTube channel keenya moonii guutee yeroo maallaqa nu lakkaa'u jammaretti haga as jirru hundi kennayyuu osoo waliin ifanne wal gargaarreetiniin sadarkaa guddaa wal geenneetiniin haga as jirru gaafa biyya galle YouTube channel keenya dalagaa keenya dalagataa galii isarraa argannu san inshallah yoo rabbi jedhe galii isarraa argannu san interneeta keenya jaamatataa itti fayyadamaa YouTube channel dalaguu dandeenya. Walaakin nama baay'ee jira namni asitti YouTube channel banatee biyyatti galee maallaqni harkaa dhume sababa interneetaa dhiisu baay'ee jira. Ta'uun qabu. Kanaafuu wal guddisuu qabnaa. YouTube channel keenya wal guddisuu qabnaa. Wal guddisneetiin hanga moonii guutuutti gisee biyya namaa jirru kana wal gargaaruu qabnaa. Mindaa waan qabnuuf interneeta bitachuu hin dandeenya. Mana namdaa keessa warri carraa qabdan warri interneeta qabdan yeroo kanatti wal haa gargaaruu isiniin jedha. Yaanni kiyya isa kana. Yaanni kun bareedaa jedheetiniin fudhadhaani isinillee akkasuma wanta nu fayyadu malee wanta nu miidhu miti. Kanaafuu yoom galleetiniin birrii harkaa fixanneetiniin mana namaatitti biyyuma namaatitti deebi'aa oolla umriillee hin taa'u. Dubartiin umriin ishii yoo irraa deeme hin toltu wanni hunduu ganamaan tola. Dubartiin wanni hunduu ganamaan tola. Wanni hunduu yeroo irra taree wayii tola. Dubartiileen akkasi yeroo itti fayyadamteetiniin biyya ofii keessa jiraachuu qabdi. Kanaafuu inshallah rabbi nu laafiseetiniin karoora keenya waan nu barbaachisu guuttanneetiniin galleetiniin YouTube channel kaallee korri banataa yaaltanillee banadhaa. Warroonni banattanii jirtanillee walaa guddisnu isiniin jedha warri namni kan miidiyaa kanarra hisaaban qabu walaakin wal guddisuun keenya baay'ee gadi aanadha. Kanaafuu walaa guddisnu isiniin jedha osoo waliin ifanne. Ani yaanni kiyya kana isin hoo maal jettan yaada kanarratti yaanni kun sirriidha. Akiid namni sirrii miti jedhu hin jiru. Akka yaada kiyyaatti namni wal waanyu abadan hin guddatu. Kanaafuu biyya yoo gale interneetiin akka mana madaalii kun hin jiru. Asitti kabaasu abbaa biraati. Biyyatti yoo gale hoo kabaasu nuyi. Amma asitti mindaa qabna biyyatti mindaan hin jiru. Hanguma as jirtu kana. Galtullee mindaan ati dalagadhaan jettee galtu. Ati kana dalagattee galta biyyatti waa hedduutu si eeggata. Kunis na dalagisiin jedha kunis na sirreessiin jedha kunis na sirreessiin jedha. Maallaqa qabattee galte mana keetii fi wanta baay'atu na dalagisiin jedha. Kanarra si hafeetiniin ati interneeta akka ammaa kanatti abadan bituu hin dandeettu. Interneen ji'a ja'an kuma waggaatti kuma ja'a. Kanaafuu YouTube channel olaa guddisnu. Mindam isarra argamu sanii interneeta binne irratti dalayna. Walaakin haga birrii harkaa qabu interneeta yoo bite gaafa birriin dhumte maalin bita? La arumatti yaadu barbaachisa. Walaa guddisnu isiniin jedha. Wal guddisuun barbaachisaadha. Biyyoonni biraa yoo argitan amantaa biraa wal guddiseetiniin galii isarra argatanii interneeta bitateetiniin dalagaa ofii dalagataatiniin jira. Dalagaa kennallee dalagataa YouTube kanallee dalagaatiniin homa isarra argamu san interneeta binne. Irra jabaannee dalaynee viidiyoo bareedaa irra dalaynee hanga dandeettii kennaa yaaluu qabnaa. An akkan isiniin jedhaa walaa gargaaruu YouTube channel kee warra haaraa taatan subscribe na godhaa. Anillee YouTube channel keessa nama hunda keessaniyyuu maaliif Oromoon kiyya Islaamummaan kiyya maaliif wal waanyina walaa gargaaruu. Ani garuu akka kiyyaatti YouTube irra seene osoo subscribe hin goone irraan bahu. YouTube nama kenna hunda dirqama gargaaruu qabna. Dalagaan harkaa qaban biiziidhaami. Hanguma irra seennee ilaaluu saniin nama gargaaruu qabna. Biyaansi guyyaa nama tokko yoo gargaarre ji'atti nama 30 gargaaraa jechuudha. Kanaafuu walaa gargaaruu xiqqaatee 30 xiqqaatee 60 adada guyyaatiin nama 2 nama 3 yoo subscribe gooneef haala salphatti guddisuu dandeenya. Walaa guddisnu warroonni guguddataniitiin moonii taatanii maallaqa argataa jiraattanillee nu jajjabeessa isiniin jennaa. Walaa jabeessinu obboleeyyan kennaa hanga yoom biyyaan baata'anii biyya galaniitiin dalagatanii of danda'anii dalagaa biyya keessa dalagataa isallee dalagataatiin osoo tasgabbaa'ee namni biyya ofii keessa jiraate anis kanaaf yaada kana kaasee gorsi kun isin fayyada. Asumaan share like godhaatii viidiyoon kiyya isinitti hin tolle maali laayikiin gootanii subscribe gootanii dhiifama.
haalli namatti mijaa'u nama biyya namaa keessa jiru mana namaa keessa jiru hanga biyya keenya gallee wanta adda addaa wanta nama hawwatu biyya keessa waraabuu dandeenyutti haalli namatti mijaa'u namni mana namaa jiru ni beeka. Kanaafuu nu jajjabeessaa nu tuffatina isiniin jedhaa inshallah haga maayikii wantoota nu barbaachisu gaafa biyya keenyatti galle bitanna mana namaa keessatti wankan kanaa miti silkii yoo akka nu qabannu feetu jarri namni hunduu ni beeka nama madaamii gaarii qabu yoo taate malee. Kanaafuu jajjabaadha isiniin jedha haasaallee isinittiin dheeressu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Warroonni viidiyoo kiyya na hordoftanii na wajjin turtan galatoomaa isiniin jedha. Warroonni haaraa taatanii na jajjabeessaa anillee isin jajjabeessaa nagaatti.